raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa harka fuune akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan hundatti haa qaqqabu jecha oduu guyyaarraa isin dhageessisa. Oduu waliinis an Iftuu Galataati. Sirni gaggeessaa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Sirni awwaalchaa immoo magaalaa Dirree Dawaatti raawwatameera. Ginda baratitti hidhaa fi reebichi uummata nagaa irratti hammaachaa jira. Kanneen jedhanii fi kanneen biroos qabannee isin dhiyaanneerra nu waliin tura. Sirni gaggeessaa reenfa Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa qindeessummaa mootummaatiin sadaasa torba bara 2022 magaalaa Finfinneetti kan gaggeeffame yoo ta'u, sirni awwaalchaas guyyuma wal fakkaataa bakka dhaloota isaa magaalaa Dirree Dawaatti raawwatameera. Dhukkuba yeroo dheeraadhaaf irra ture hospitaala magaalaa Adaamaatti argamutti yaalamaa kan ture Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa dhibee isaa dandamachuu dadhabuu isaatiin sadaasa 6 bara 2022 addunyaa kanarraa du'aan kan boqate yoo ta'u, reenfi isaa sadaasa torba bara 2022 ganama gara mana jireenyaa isaa magaalaa Bishooftuutti argamutti eega imalee booda guyyaa tokko booda sadaasa 8 bara 2022 sirni gaggeessaa magaalaa Finfinneetti bakka paarkii Friendship jedhamutti taasifameera. Sirni awwaalchaa immoo guyyaadhuma wal fakkaatutti gara bakka dhaloota isaa magaalaa Dirree Dawaatti geeffamuun bakka maatiin dinqisiifattoonni fi hiriyoonni isaa argamanitti raawwatameera. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa hojii boonsaa afaan, aadaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo guddisuu fi beeksisuuf hojjeteen seenaa barbaraan hin dagatamne uummata Oromoo bira akka qabu aangoota mootummaa Bilxiginnaa dabalatee artistoota garaagaraatiin sirna gaggeessaa taasifameef irratti ragaa yoo bahamuun dhagaameera. Keessumaa afaan Oromoo fi sirni gadaa dhiibbaa sirnoota dhufaa darbaa dandamachuun sadarkaa har'aa jiran irratti akka ga'uuf qoodni Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa gama weelluutiin taphate salphaa akka hin taane ibsamaa tureera. Dr. Artiist Alii Birraa artistii qofa osoo hin taane gootaa fi hayyuu guddaa bara afaan Oromootiin sirbuun haafuuti dubbachuun sodaatamaa turetti wareegama eenyummaan nama baasisu baasuun gama walleetiin dhaloota barsiisaa fi kakaasaa turuusaatiin raajeffameera. Walleewwansaas seenaa, sirna, duudhaa fi safuu uummata Oromoo hammachuun sagalee kiilooleen dabaalamanii hojjetamuu isaaniitiin walleewwan barabaraan jiraatanii fi dhalootaa dhalootatti darban akka ta'antu himamaa ture. Sirni gaggeessaa hayyuu fi goota kanaa bakka uummanni Oromoo artistoonni, dinqisiifattoonni fi hooggantoonni mootummaa garaagaraa argamanitti maarshii baandii poolisii federaalaan dabaalamuun miidhagee gaggeeffameera. Hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa keessatti argamanis bifa oldaatiin ibsa baasurraa hanga qaamaan walitti dhufanii sagantaa qopheessanitti Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa du'aan dhabuu isaanitti gaddi guddaan itti dhaga'amu ibsachuu irratti argamu. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa bara 1948tti akka lakkoofsa Habashaatti kan dhalate yoo ta'u, dhalatee ganna 74tti addunyaa kanarraa du'aan boqate. Dhaabbanni raadiyoonii Dirree Shaggaris hambaa artistoota Oromoo buleeyyii fi goota kana du'aan dhabutti gaddi guddaan itti dhaga'amu yoo ibsu maatii, firoottan, uummata Oromoo bal'aa fi dinqisiifattoota Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraaf jajjabina hawwa. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ginda Barat keessatti waraannii fi dabballoonni Bilxiginnaa namoota nagaa hidhuu, reebuu fi doorsisuun rakkoo hammaataa irraan ga'aa jiraachuun dhaga'ame. Dhalataan aanaa Ginda Barat magaalaa Burraayyuu jiraatan tokko maatii isaanii bakkas jiraatan irraa odeeffannoo argatan waabeffachuun raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti uummanni aanichaa yeroo dheeraadhaaf dararamaa turuu himanii addatti immoo torban darbee kanarraa jalqabee waraanni mootummaa dabballootaa fi milishoota gandaa durfamuun hawaasa nagaatiin abaa'oo shanee deeggartuu jechuun hidhaa, reebaa fi
qe'eerraa buqqisaa jira. Guyyoota 4 dura ganda gabaa culluxxee jedhamu keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa ijoollee isaanii bira hin jirre waraana bilisummaa Oromootiin shakkuun bakka hojii isaanii idilee hojjetanitti itti dhaadachaa reebaa fi miidhaa cimaa fi salphaa irraan ga'aa jiraachuu dubbatan. Akkasumas ABO'n shanee hundee jabeeffatee akka mootummaan loluuf odeessaalee fi nyaataan gargaaruu keessaniin dursa lafa kanarraa dhabamuu kan qabu isinii jechuun reebichaa fi dararaa hammaataa uummata nagaarraan ga'uu himan. Maddi keenya nageenya dhuunfaa isaaniitiif jecha eenyummaa ofii fi maatii isaanii ibsurraa of qusatan kun namoota miidhaan akka malee irraa ga'e keessaa miseensonni maatii isaanii keessatti akka argaman raadiyoon Dirree Shaggaritti himanii jiru. Obbo Lataa Qaqqabaa fi obbo Yaaddessaa Ajjamaa dabalate namoonni hedduun badii tokko malee waraana mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamuun waajjira poolisii magaalaa Kaachesii keessatti dararamaa akka jiranillee himanii jiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Odeessa keenya xumuraatiin gochoota seermaleessummaa maqaa isaatiin raawwataman to'achuuf WBO'n bakkoota to'atetti uggura yeroo sochii kaa'e. Gochoota seer-dhabdummaa golgaa waraana bilisummaa Oromootiin bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo to'atetti raawwatamaa jiran hambisuuf daangaa sochii kaa'uusaa waraanni bilisummaa Oromoo ibse. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromootii raadiyoon Dirree Shaggar qaqqabee akka agarsiisutti namoonni dhuunfaan bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa to'atee jiru muraasatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo golgaa godhatanii yakkoota garaagaraa uummatarraan ga'aa akka jiran eeruu uummatarraa argate giddu galeessa godhate daangaan sochii yeroo kaa'ameera. Ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irraa kennamuutu ibsame. Haaluma kanaan yakkoota maqaa WBO'tiin uummata irratti dalagaman to'achuuf namoota rakkoon addaa isaan dirqisiiseen ala namni kamuu baadiyyaa fi magaalaa waraanni bilisummaa Oromoo to'atee jiru keessatti galgala sa'aatii 1 irraa eegalee hanga ganamaa sa'aatii 12tti socho'uu akka hin dandeenye dhorkaa kaa'uun ibsameera. Daangaan sochii yeroo kun ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaatiin darbu kan ifoomsu maddi keenya waraanni bilisummaa Oromoo kan qabsaa'aa jiruuf roorroo uummatarraa ga'aa jiru ittisuuf malee uummatarratti roorroo biraa dabaluuf waan hin taaneef uggurri sochii yeroo kun kaa'amuu maddi keenya eereera. Iyyannaa hawaasni naannoo irra deddeebiin waraana bilisummaa Oromootti iyyataa ture bu'uura taasifachuun uggurri kun kaa'amuusaallee odeessi waraanicharraa argame kun mirkaneesseera. Uggurri kaa'ame kun dhukkubsattoota, namoota balaan tasaa mudate, dubartoota ulfaa, namoota dhimmoota hawaasummaa addaaf socho'anii fi namoota rakkoo dirqama karaatti nama baasuu qaban kan hin ilaallanne ta'uu ajajaan olaanaa WBO ibsuun beekameera. Kanarraan kan hafe bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa buqqisee ofiisaaf to'atee jirutti namni kamiyyuu sochii daangaa yeroo kaa'ameen ala daandii gubbaatti akka hin baanee fi yoo bahee argame immoo tarkaanfii irratti fudhatamuuf itti gaafatamaan abbichuma mataasaa ta'uu ajajni ajajaan olaanaa WBO dabarsee ifoomsuun beekameera. Hawwii qajeelaatu qindeesse. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoon Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.